Ashama harka fuunee maatii keenya nageenya waaqessiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyo jirtu akkam jajjabaattu isiniin jenna maatii gaasuu shoo naguma keessanii nutis naguma keenya galanni waaqaaf haa ta'u irraa kan nu ga'e isiniin jenna isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna hunduu nagaadha nu biratti galata waaqaa simbiroo maal fakkaata kan biyya keessanis biyya keessas akkasuma biyya hambaatis jirtan hunduma keessanuu nagaan keenya sinaa qaqqabu isiniin jenna nuti nagaa keenya galanni waaqaaf haa ta'u jirra isiniin jenna gamaatii keenya egaa akkuma beekamarra adda koota nu kaasuun hin jiru egaa sababbiin adda koo dhufee fi baay'een keessan jechuudha gara keessattuu gara keessattiin gara waasaappiitiin gaaffii baay'ee na gaafataniirtan jechuudha garuu kisuma tokko walitti qabee isinii deebisa jedheetan warra isinii deebise illee hin jira kan hin deebisne illee hin jira jechuudha. Egaa innis waa'ee maaliif seetanii waa'ee diigamuu manaa ilaalchisee egaa boleewwan biyya hambaa jirta kan biyya keessa jirtan hin beektan waa'ee hundumaayyuu kan biyya hambaa jirtan immoo yuutti abdanii waan hundumaa hin beektanii yeroo keessan ormii keessanitti aarsaa gootaniiti egaa sitti biyya keessatti biyya hambaasitti hin hojjenna malee bitannee mana ijaarrannaa yookiin ammoo lafa bitannee hin jennu biyyuma ofiititti egaa xiqqaattullee jechuudha. Egaa keessattuyyuu biyya baadiyyaarraa gara magaalaatti galleneeti miti kaayyoon keenya biyya baanee biyya ormaatti da'abnu egaa bakka xiqqoo jijjiirama qabu gara magaalaatti gallaadha. Egaa kana ilaalchisee waa'ee diigamuu manaa obboleewwan keenya baay'een keessan na gaafattanii akkamii naannoo isin jirtan eessaa jiraa yoo jettan ani akkuma armaan dura dubbadhe magaalaa Sallaadha. Oromiyaa keessa Arsii Asallaa jechuudha. Kan jirru egaa agammaatitti waa'ee diigamuu akkuma naannoo kaawwanii nu bira hin jiru jechuudha. Naannoo fakkeenya dubbatanii jiraniyyuu obbo Shimallis akkuma dubbate magaalaa afur kana saadatamuu qabu jedhani egaa isaanis magaalaa sun Shaashamannee, Dabra Zayitii fi Adaamaa Finfinneedha. Kaawwan maqaan oofne egaa boodatti hin beekamu kan namarra ga'e ka hundumarraa yookiin ga'uu danda'a magaalaa hundumaa garuu ammaaf wanti dubbatame hin jiru akkuma dubbate obbo Shimallis Abdiisaa. Egaa akkasaan isiniin jenna magaalaa nuti jirru magaalaa Sallaama mana qabnaa indira warri beektan immoo warri na beektan hin jiranii gara jiru obboleewwan keenya gara waasaappiitiin baay'ina dubbistan akkuma jedhe egaa magaalaa Sallaa hin jiru wanta akkana. Manni garuu akka duraan isaan lafti bitamee seera ganda eeyyamsiisanii jechuudha. Seeraan kaffaltiin kaffalamaa duraan hin jiru innillee bara kan dhufe seeraan ijaarama. Zim jedhaniitu amma lafa bite jedhan lafa maunuma fee yoo ta'e lafuma gabareetu yoo ta'e jechuudha. Zim jedhameen ijaarama akka duraan isan jechuudha. Duraan gizee bitamu yeroo duraatitti zim jennee akkuma mana keenya kan amma nutti binne zim jennee sumatti ijaarre. Kaffaltii minaamin hin jiru. Amma garuu in kaffalamaa waraqaan gandarraa namaa kennamu hin jira jechuudha. Eeyyama gandaa ho'ataniiti. Maaliif kuni yoo boru rakkoon illee namarra kan ga'e nama deeggara. Eeyyama gandaa seeraan alaa miti kan ijaarame jechuudha. Kanaaf gibira warra itti kaffalan Adaamas ta'e bara Adaamas amma warra caraqaa mana caraqaa hin diigamne jechuudha. Ayyir kaartaa kan jedhamu ayyir kaartaa qaba amma akkuma nuti kana nutis amma ayyir kaartaa qabna jechuudha. Ayyir kaartaa warri qabu hin diigamne Adaamaa keessatti illee seeraan ala lafa gabaree bitee kan irratti ijaaretu diigame malee ayyir kaartaa gammaatitti kan bira ga'e hin jiru jechuudha. Inna ayyir kaartaa jechuun immoo gandi hin beekaa jechuudha. Gandi hin beekaa jechuudha akka gandaatitti kan jirani miti safara ganda jiranii kan bulchan isaan hin beeka jechuudha. Kanaaf fi kan hin diigamne warra abbaa qabeenyaa lafa qabus hin diigamu. Mana ofiitti lafa ofiitti irratti ijaarame na fakkaate kan bittaa baay'ee kan diigame. Egaa waaqayyoon irraa haa qabu hin beekamu. Asitti garuu hagammaa asitti hin jiru. Namnis bitus ganda beeksisee bitaa jira. Zim jedheeti miti ijaarsa hogganii jira dhugaa dubbachuudhaaf. Naannoo keenyatti mana ijaaramee gurguramoota malee ijaarsa hogganii jiran dhaabanii jiran ijaarsa bubbulee erga ijaarsa dhaabanii
dura ijaaramus gandarraa eeyyamni gandi yoo kennite jechuudha. Gandi yoo eeyyama kenne ijaaraa jedhee yoo eeyyameen alatti ijaaramuu hin danda'a. Kanaaf kana sallaa homtuu hin jiru shakkina warri mana qabdanis ta'ee lafa qabdanis ta'ee garuu lafa yoo qabaatan jechuudha bittanii lafti oduuwaa jiraate ganda eeyyamsiisanii waraqaa eeyyamaa fudhatanii kaffaltii kaffalamu hin jira hanga 8,000 immoo garuu hin nyaatama malee 8,000 illee natti fakkaatu kaffalamee dafee osoo irratti ijaarame. Lafa duwwaa akkanatti teechisuun hooggamee jira jechuudha. Lafa duwwaa dhiisatu jechuudha warrumti mana qabdanii mana keessanittu namni hin galle amma seera akkasiitti ba'e immoo sammuna kana sabsabaa walgahii guyyaa 5 godhanii saniin durallee gu'amee jira wanni kuni warri mana ijaartanii manni duwwaa taa'u kan namni keessa hin jirre jechuudha yookiin xirii qorqoorros mukas haa ta'u kan hin qabne akkasuma immoo balballi isaa kan hin cufamee hin jirre shagamee hin jirre warri akkasii san mootummaan diigee jira. Maal godhaa mootummaa osoo hin ta'in gandatu diigee qorqoorroo fi muka gandaaf gala jechuudha gurguratu isaanii. Manni duwwaan akka hin teenyee shiftaan achi keessa taa'a. Naannoo keenyatti kanatu jira. Shiftaan achi keessa taa'a mana duwwaa yookiin barri cufuu yookiin ammoo danda'ama ofiitti galuu yookiin namatti galchuu kiraayii jechuudha. Innaa wanna akkasiisanii garuu hoosini dandama warri lafa bittanii lafa qabdan jechuudha. Lafa san irratti ijaarradhaa. Mannuma luukii 10 illee haa taatu irratti ijaarrachuun gaariidha. Innaa wanna nama ragamu hin beekamu jechuudha. Manaa fi lafti qixxee miti. Aga tokko yoo mangisti hin beekamu barri taraa zoora jee Oromooni yoo kan ga'us ta'e garuu akka Obbo Shimallis dubbatanitti magaalaa Arfan kana kan karoorri itti ba'e. Adaamaa egaa akkuma beekamu baay'een obboleewwan keenya akkuma dhugaa viidiyoo gaddaa irratti dubba'e obboleettiin keenya tokko jechuudha. Waggaa 3 biyyaan baa hojjettee mana bakka lamaa qabda Adaamaa keessa jechuudha. Garuu wanna kanaatillee dhugaa hin barbaachisu mana bichaa bitaniitu yookiin lafa bituurra yoo warri akkanatti birrii qabaatan jechuudha. Warri birrii amma biizinesii baay'ee harkaa qabaatan oduu kondoneemii bitatanii gaarii seeraan ijaarame kan kondoneemii sun diigamuu hin danda'u bar manyitaa tokkollee haa ta'u manyitaa lamas haa ta'u maaliif amma imsiyyoo suni maal goote mana bitte bakka lamaa tokko Safaraa Madee jedhamu tokko immoo Marbaataayee jette. Innaa bitii sun dhugaa kusattee gammaa hospitaaliyaatti lachuuyyuu irra jalaa ga'ee diigame lachuu mee ilaala. Osoo kanarra kondoneemii baay'ee guddaa miti barmanyitaan tokkoffaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Gatiin isaan beektanii miidiyaa irratti gadhiisanii yeroo baay'ee keessattuu naannoo Asallaa kanatti baay'ee hirkaa jechuudha. Isa bitattee irra diigamus jala hin danda'u. Yookiin ammoo mana tokko bitattee birrii kaan immoo wanna biraatiin hojjechuu. Bakka mana bichaa bootaa qabsiisanii taa'u maal faayidaa qaba hin qabu. Yookiin lafallee amma gizee akkana ta'e kanatti lafas bitanii teessisuun ulfaata. Keessattuu magaalaan nufi lame kun jechuudha kan akka Shaashamannee Adaamaa fi Darbazeetti Finfinnee kaawwan hin dubbanne agarsiilattu. Innaa kanaaf gara keenya hin jiru shakkina homtuu nagaadha. Nageenya illee ta'e akka naannoo keenyatti tokkoffaadha. Nagaas ta'e wanti hundumtuu gaariidha nagaadha. Innaa wanni akkanaatis nu bira hin jiru. Garuu warra ammoo akkana jalaa diigame baay'ee gaddina maaliif hundi obboleewwan keenya maatii keenya egaa waaqayyo muyyuu isaanii jajjabinni haa kennu. Egaa mana isa toshinti beetu iyyuu irra ijaaranii fixuuf waan baay'ee nama gaafata jechuudha. Egaa kana fakkaata. Yaaddeena naannoo Asallaa homtuu hin jiru. Gara keenyatti hin jiru jechuudha. Akka naannoo Asallaa mana magaalaa Saguree bakka hin jira. Ameeree magaalonni xixiqqaan hin jiru wanta akkana. Akkuma isin jedhe yoo ageessanii jirtan OBN irratti Obbo Shimallis Abdiisaa dubbatanii jiranii magaalaa Arfan kana saaddasanii jiranii. Egaa waaqayyo muyyuu warra irraa diigame jajjabina isaaniif haa kennu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Mana ofii keessaa ba'anii qorra keessa bulu baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf nu biratti nagaadha. Galanni waaqafaa ta'u malee kaannaa keessanii nu yaadadha. Biyyi keenya nagaa kan of ta'u. Hunduma hundaa caalayyuu nagaatu dursa jechuudha. Nageenya yoo jiraate waan hundumtuu sirraa waan ta'eef wanti sirroofne hin jiru. Innaa kanaafiyyuu waaqayyo nagaa nuuf haa buusu. Siniin jedhaa oomaa.
homaa hin yaadinaa shakkinaa homtuu hin jiru nu biratti nagaadhaa kan diigamus hin jiru mana ijaarsa seeraan ala in hooggamaa akkuma isiniin jedhe ganaa gandarraa seera barreeffatanii waraqata chaambaa rukutamee fi eeyyama gaafatanii eeyyamaan ijaarrachuu hin danda'ani akkasuma immoo warri immoo mana bitachuu barbaadan yookiin immoo lafa bitachuu barbaadan naannoo nuti jirrutti jechuudha. Gara keessatti na dubbisaa yookiin lakkoofsa kiyya isiniifan ergaa asirratti isiniifan katabaa na dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Manni kan kwaalitii isaa eeggate hin jira laftis hin jira warri bitachuu barbaadan jechuudha. Oommoyyuu mana viidiyoo waraabin hojjedhu viidiyoon hojjetanillee viidiyoo waraabin erga jechuudha. Mana gurguramuuf jiru jechuudha. Mana baay'ee babbareedaa garuu hin xumuramne kan xumurames hin jira. Egaa kan xumurames gatiin isaa akkasuma innaa kana fakkaataa kanaaf nu bira nagaadhaa isiniin jedha maatii kiyya. Kanumaaf egaa viidiyoo isinii waraabuuf gara baay'ee teelegiraamii waasaapbii gara keessatti na gaafattan gisuma tokko isinii deebisa jedheetani. Nagaa naaf ta'a viidiyoon kiyya kana fakkaataa egaa nu jajjabeessa maatii keenya subscribe nu gochuun dagatinaa maatii nuuf ta'i. Egaa iddoo dogongora jiru immoo yaada keessan gara koomentiitiin nu kaa'aa isinii jenna. Nagaa ta'a horaa bulaa.